Yuunivarsiitiin Dambidolloo gurraandhala 16 bara 2022 kalaqoobsa warra Awurooppaatti sadarkaa yuunivarsiitii isaatti guyyaa daawwannaa hojii kalaqaa fi marii faayinaalii kabajee ture. Kabaja kana irratti barsiisaan Amaanu'eel barsiisaan mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo diroonii kalaqee balaliisuu isaa yuunivarsiitichi ifoomsee ture. Barsiisaa Amaanu'eel Baalchaa lixa Oromiyaa godina Qilleen Wallaggaa magaalaa Dambidollootti kan dhalate wayita ta'u digirii isaa jalqabaa yuunivarsiitii Arbaa Miincii irraa muummee makaanikaal injiinariingiitiin eebbifame. Yeroo ammaa kana barsiisaa Amaanu'eel yuunivarsiitii Dambidollootti barsiisaadha. Barsiisaa Amaanu'eel yeroo ammaa kana diroonii 2 fi xiyyaara 1 kalaqee kan jiru wayita ta'u hojiin kalaqasaa inni ammaa kun namoota amansiisuudhaaf malee kaayyoo isaa isa dhumaa akka hin taane dubbata. Kan hin barbaadu kan warroota kana kan hojjetee fi namoota amansiisuudhaaf. Bira naanna'an jira jechuudha kaayyoo gosa jalqabaa isa galma koo bira. Kaniin gaafa bishooftu ture proposaalii isaa hojjennee wanta hundumtuu xumuramee moodelii isaa hojjennee balaliisnee warroota kana hojjechaa jiru namoota amansiisuudhaaf. Calluma dee fakkeenyaaf xiyyaara nan hojjedha yoo jedhee nama tokkoon naamanuu dhiisuu danda'a naamanuus hin qabu. Garuu yoo hojjedhee itti agarsiisee balaliisee nutti agarsiisee kanaan dura balaliisee agarsiiseera. Xiyyaara sana hojjedhee namoota kan biraa haa ta'ullee malee kan balaliisee xiyyaara sana hojjedhee xiyyaara sun balali'ee. Dirooniin barsiisaa Amaanu'eel kalaqee balaliif geessise kun daqiiqaa 2 fi sekeendii 50 haala milkaa'ina qabuun qilleensarra balali'uu ishee miidiyaaleen hawaasaa walirraa fudhanii odeessaa turan. Yuunivarsiitiin Dambidolloo kana mirkaneesseetii jira. Amaanu'eel fuulduratti xiyyaara nama 2 baatu hojjechuu akka barbaadus ni dubbata. Xiyyaara guddaa hojjechuun barbaada. Xiyyaara nama 2 baachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma xiyyaarri kun wiingii isaa gabaabaadha. Wiingii isaa xinnoodha. Wiingii isaa gaafa guddachaa deemu isteebilitiin isaa gara zeerootti siqaa deemu. Kanaafiyyuu xiyyaara guddaa hojjechuun baalaansiidhaafis gaariidha. Wantoota yertuudha irraa hojjetama wantootuma naannaa keenya irraa argamu irraa hojjetama. Yoo baay'ate injinii isaatiif piroopeelera isaadha kan inni bijalaatii fidamu. Xiyyaara sana hojjechuu nan danda'a. Yuunivarsiitiin Dambidolloo yeroo ammaa kana kalaqa irratti amma yoonaatti barattootaa fi barsiisotaatiin kan kalaqamaniin kalaqoota kanneen akka diroonii, xiyyaara, paampii bishaanii, baabura buna daakuu, maashinii bukoo bukeessuu fi baabura lafee daakuun soorata lukkuuf oolchu konkolaataa gosa adda addaa, tarbaayinii bishaanii, diizaayinii ammayyaa lafa jireenyaa qusatu, ampuulii ergaa gabaabaan ifa laatuu fi dhaamsu, maashinii muka bocuu hojjechuun agarsiisaaf dhiyeessuun dandeettiiwwan kalaqa mooraa isaa keessatti hojjetaman ifoomseetii jira. Yuunivarsiitiin Dambidolloo kalaqoota garaagaraa barattoota yuunivarsiitii fi barsiisotaan hojjetaman kanaaf beekamtii kennuu fi gabaaf akka argamaniifis ammoo irratti hojjechaa jiraachuusaa ifoomsee jira. Gama biraatiin kanaan dura lixa Oromiyaa godina Wallaggaa ona sireetti kadhalatan ijoolleen obbolaa lamaan Biqilaa Daani'elii fi Lalisaa Daani'el kanneen jedhaman waliin ta'uun xiyyaara Oromiyaa hojjetanii balaliisuun isaaniis kan yaadatamudha. Kalaqni yeroo ammaa kana golee Oromiyaa hunda keessatti ijoollee Oromoon geggeeffamaa jiru egeree Oromiyaaf abdii guddaa kan namatti horudha.